ሰላም ውዶች፣ ይህችን ልጅ የሚያውቃት ሰው ካለ ድረሱላት። ጅዳ ሀይነሲን የሚባል አካባቢ ነው ያዩዋት ጓደኞች ቪዲዮ ቀርጸው ልከውልኝ ነው። ኤጋ akkuma argaa jirtanii mucayyoon tuni baddeetu ala jirti. Sammuun ishii sirrii miti jettee hiriyaan ishii yeroo baay'ee biyya san keessatti ijoolleen sammuu isaanii kan dhukkubsatanii cinqateerran kan ka'e akkasumas immoo akkuma argaa jirtan azanii kaawwattee jirti fakkaatti yookiin immoo aalamaatiitiin wal qabatee ta'uu danda'a. Beektanii waan akkana kana mudannoo biyya arabaa keessatti nama mudatu kana qormaata akkana dhugaa waaqayyoon namarraa yaafa geessu ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube kanatti irratti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon baay'ee jecha. Egaa wanti nuyi gochuu qabnu namoota akkana kana zim jenneetuma dura darboo osoo hin taane sirriitti gadi fageenyaan qorachuu nama barbaachisa. Sirriitti gaafatanii yoo kan dubbattullee ta'e yookiin immoo yeroo baay'ee gargaaruudhaan namoonni keenya dhugaa dubbachuu wal birarree hin darbaa hin jiranii bakka namni nama ta'uuf qofa gaadha. Namoonni beekan immoo ollaasuu ta'e namoota miciyyoota namoonni beekanii dhugaa dubbachuu fi bakka ani beektanii biyya tokkoyyuu ta'uu baatu nama gargaaruun nama ta'uun gaadha akkuma jedhamu jechuudha. Namoota akkanaa yeroo biyya ormaa keessatti waan dhagaan sanitti sammuu of cinquu dhiisuu cinqatii akkasumas aaruu waan akkanirraan cinqatii sammuu kan nama qabu jechuudha. Dhaggeeffattoota yeroo baay'ee doktoroota warroota qorannaa sammuu barnoota qorannaa sammuu qabanii barreeffamaan illee ta'uu viidiyoodhaan illee dhaggeeffattoota dhugaa dubbachuuf sammuu keenya kun xiqqaa yookiin immoo baay'ee waan xiqqoo waan ta'eef hin danda'u jechuudha. Aaruu akkasumas immoo cinqatii waan akkasitti kan namatti fida. Kanaafiyyuu nuti immoo biyya ormaa keessa teenyee madaamina akkasuma gootee akkana jennee dhiphachuu hin qabnu. Koonguma ijoolleen keenya waan tokko wanti isin hin beeknetu jira jechuudha. Humna keessanii ol aaruu hin qabdanii jechuudha. Maaliif khalaas yoo siin ta'in hojjetoo si ta'uu baate immoo tiiste piraadeemta. Kanaaf of cinquu hin barbaachisu. Maaliif namni sammuun namaa hin danda'u waan ta'eef biyya ormaa keessatti gaafa dhukkubsatte immoo homtuu abbaa kanaas hin jedhu beektetu immoo maatii keessan himachuu hin dandeessu. Si gadi rakkoo amma hin jedhamneetu nurra ga'a. Cinqatii kanaafiyyuu ani waan ani isinii dhaamu ijoolleen gola madaamii keessa jirtan keessattuyyuu madaamiidhaan warreen waliin ta'anii jechuudha. Aaruu dhiphachuu amma fakkeenyaaf nyaata nu dhoowwattee qarshii nu dhoowwattee kana nu gootee jettanii ofitti ammarratanii abboo akkasumas of dhiphisuu hin qabdan. Maaliif waan tokkos itti cinqamuu hin barbaachisu. Maaliif ani fayyaa'uun qabaadhen waan sana argachuu danda'amne qarshiin siyaa baddu waan barbaade haa ta'u garuu sammuu kee irratti sirriitti of eeggannoo gochuu qabda jechuudha. Of to'achuu qabda. Waanuma xiqqoodhaaf aartee amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko qarshii kan nyaataman hin jiru isarraa hojii garmamlee kana fittaaranii cinqatii ta'antu jira. Isarraan namoota meeqa Dubaay kana keessatti kan dhukkubsataa ta'e jechuudha. Kanaaf situ fidee waan ta'eef qarshii tana situ hojjetee fidee waan ta'eef muul abadan of dhiphisuu hin qabdu. Of cinquu sammuu kee kana of cinqitee dhukkubbii ofirraan ga'uu hin qabdu jechuudha. Sammuun namaa dhiphaadha. Sammuun namaa xiqqoodha waan taateef waanuma xiqqoodha. Waan sammuun kee kun biraa sitti deebi'uuf kana keessaa bahuu qabdu jechuudha. Aarii waan akkasii kanarraa fagaadhaa. Wanti nama aarsu hin jira. Gin addunyaa kanarratti bakka wanti nama aarsu gammachuu bakka aarii fi gammachuu wal bira waan jiruuf. Kanaafiyyuu dhiphachuu akkasumas gadduu humna keetii yeroo gaddi ta'uu ta'e humna keetii yeroo aar ta'uu ta'e sammuu kee hin danda'u. Of to'achuun barbaachisaadha. Si galee yeroo dhiphatte sanitti yeroo bakka sirriitti dhiphattee jirtu yookiin immoo bakka waan gootu dhabdu jiraan yeroo san maal goota yookiin bakkuma jirtu sanitti
kadhannaa godhattaa yookiin immoo bakka bilbila laan kun qabdu bilbilarraa fagaachuu qabda. Ni akkasumas immoo namni sitti haasa'u san dhaggeeffachuu hin qabdu. Yeroo sitti of to'achuu beektuu yoo ofitti deebi'uu gara ofiitti deebi'uu bakka jimmigale. Kanaafiyyuu wantoonni kana nutti fidan humna keenya ol dhiphachuu, yaaduu, aaruu wanta kana kan sammuu keenya yeroo baay'ee cinqatii kana namatti fiduu jechuudha. Kanarraan kan namatti dhufu kun seexanaa kun maalii kun no maali ofuma keenyaaf of dhibamsiisnaa jechuudha. Namni sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 8 hirriban qabu taanan sammuu isaa hin jira. Beektee namoonni kan hin raffisnes hin jirti madaan kan hirriballee kenniif sa'aatii hirribatillee sa'aatii 2 sa'aatii 3 kan rafantu jira. Isaan booda ciqiiciqiitu jira. Kanaafiyyuu waan akkanaa kana yeroo sanitti ofitti deebi'uu qabda. Siruma asiin aanishiin jettu san hin dhageechuuf sibiilee ofitti deebi'uun ni beektu miti keessa keessatti ofitti deebi'u. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo gochuu qabdu kanan jedhuudha jechuu barbaadetanii. Maaliif yeroo baay'inaan namoota akkanaa ijoolleen akkana waan jiraniif jechuudha. Booddee gaafa tasgabbaanii namoonni bira jiraatanii tasgabbeessanii ofitti deebi'u argitanoo ta'e sini galee mee ijoolleen maraattee uffata baafattee alatti baddee bakka nama meeqa argaa oola miidiyaa kanarratti dhugaa dubbachuuf huccuu baafatanii bakka lim jedhanii maaliif aararraan kan ka'e jechuudha. Mucayyoon takka amma birrii 8,000 dirhama 8,000 ergadhee tan namichi na dhoowwate jette isarraan kan ka'e aarii sanirraan kan ka'e aartee mucattii suni dhugaa dubbachuuf uffata baafatte bakka uffata baafatte. Bitanii birrii sun odoo lim jettee baddee dhugaa dubbachuuf anatu caala waan ta'eef birrii suni homaa naan gootu. Garummoo mucayyoo saniif seenaa jingalee kanaaf waan akkanaa kana aaruunis hin jira dhiphachuunis hin jira garummoo likkumatti ofis miidhuu osoo hin taane miite koo birrii sassitu fide waan ta'eef birrii sun siffinne sifiduus hin dandeechu qarshii san ofiif fidde waan ta'eef humna ofiitii gaafa dhiphatanii dhukkuba kana ofitti fidan garuu qarshii sunii miti wanti qabdu addunyaa tan si fayyisuu hin danda'u jechuudha. An akka fayyaa keetii si caalu hin jiru. Kanaaf mucattii sunii gaafa namoonni aizoo jedhanii karaarraa fuudhanii kadhannaa godhanii fi biqaa tasgabbeessanii ofitti deebiti. Maalidha cinqatii dhagaa yaada boo'icha aarii kan walitti qabateetu ishii maraachee jechuudha. Kanaafuu sammuu keenya boqonnaa kennuu fi irriftii gochuu irriba amma ta'e sa'aatii takkallee maan taane rafuu cinqatii sammuu keessa obbaasuu waan akkana kana ofirraa fageechite fagaatte wanti ati sammuu kee cinqatii godhatuuf hin jiru. Sigilee ofuma keenyaaf kan dhukkuba ofitti finnuu jechuudha. Nanaara garuu birriitii xaariin taffidee akkaataan itti fide biyya Arabaa kana keessatti gula madaamii keessa teenye dhiisee hojjetaa mootummaatuyyuu qarshiisan yoo dhabee amma nanaaraan yaa ta'u malee likkumatti yaaduun qabu boodaanii fayyaa kiyya irratti hundichi maal ta'uun qabu. Aaruun isa akkuma jirutti ta'e humnaa ol aaruun gaarii miti barbaachisaa miti. Waan kanarraa of eeggannoo godhaa siniin jedha obboloota koo. Egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa kanuma fakkaataa nagaan naa turaa turtii gaarii qabaadhaa.